Ashama harka fuune jira jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoodha. Warreen paajii kiyya hordoftan Feesbuukii fi Yuutuubii kiyya irratti sabskiraayib naa godhaa. Har'a wanni nan haasa'u waan biraati miti. Waa'ee dirreeti. Dirree dhawaadha. Dirree dhawaa fakkeenyaaf yommuu waa'ee dirree haasa'inu waan hedduu nama gaddisiisaa ta'aa jira. Dirree dhawaa keessatti jechuudha. Osoo biyyi qabnu, osoo lafa qabnu, osoo lafee qabnu, osoo waa hunda qabnu lafuma teenya irratti jechuudha. Uummanni Sumaalee dhufee nu fixaa jira. Mootummaan keenyas waan tana harka keessa hogguu kan laale harka keessaa qaban fakkaatti. Maaliif uummata dhawamaa jiru, uummata du'aa jiru osoo ijaan argu, osoo laalu, osoo iyyumaan argu dhiisee bira kutu jira. Maaliif har'aa miti dur jirti. Du'uun ilmaan namaatis dur jirti har'a qofaa miti. Garuu immoo ta'ammaatuun adda. Oromoonni kutaa taa'anii gizee yennaa bilisoomee taa'u. Oromoonni kutaa Harargeetii fi kutaa Wallaggaa Naqamteedha. Yommuu as deebi'anii saba adda addaatiin miidhamanii dhumaa jiran mootummaan akkamii birmatuu dhabeef? Fakkeenyaaf Dirree Dhawaa osoo mootummaan federaalaa bulchu jiru akkamiin miidhama? Maaliif ta'a? Ummata gadigaloo namaatiin, ummata naman ta'in, ummata takkaa naman ta'in miidhamee uummanni keenya ajjeefamaa jira. Yaa lammiitii haa walii birmannu, yaa Oromoo walii birmadhaa. Foontu fooni dhiigaa walii birmannee yoon rakkoo tana keessa waliin baasin yoomiif walii ta'an. Yaa lammiitii walii birmadhaa walii akkuma tokko taanee gabrummaa ofirraa buufnetti ammas walii birmannee waan tanas hambisuu ni dandeenya jedhin abdii qaba. Haa walii birmannu walii birmadhaati. Ummata dirreetiifis birmadhaa. Waa'ee ummata dirreedhaa miidiyaaleen haasawutti hin jiru. Miidiyaaleen tokko dubbatutti hin jiru. Waa'ee guyyaa tokkicha bichaadha guyyaa shayinii sun du'e qofa dhaqee itti dubbate malee takkaa waa'ee dirree miidiyaa haasawullee hin dhageenye. Ummanni Oromoodhaa walii birmadhaa. Ummanni Oromoodhaa walii birmadhaa. Yoo nuti waliin birmatin eenyuun nu birmatu? Tokkoffaa numaa gabbee haasa'uu qaba. Waa'ee tanarratti tokkoffaa nuu haasa'uu qaba. Garuu immoo ogguun akka laale akka nama tokkotti wallaalummaa haa ta'u, beekumsallee haa ta'u harka mootummaa harka keessa qaban hangitti. Osoo mootummaan harka keessa qabaachuu baate uummata dhumaa jiru kana itti laalu ture. Deemee uummata dhuma jiru kana dhaqeetu maali? Rakkoon maaltu jira? Uummata saniin yoon akka mootummaa tokkottis takka araara buusuu qaba. Araara buusuu takka immoo innis bar saba isaatiimi itti dhaqee lolee dhoowwu qabarra. Yoo waan biralee dhabe an amma aalilee na jechisu harka dhiqaame hoggaa isaan tokko hojjetan ati tokko hojjeessu qabda. Dandeettii akkasii ni dhabne hin qabnuu miiree. Mootummaa yoo maanu dhiisa, maanu callisa, maaliif nutti eega? Yaa lammiitii haa walii birmannu, walii birmadhaa yaa lammiitii. Wanni ijoolleen tanumaa haganallee ol haasa'uu hedduu hin dandayu. Dandeettillee haasaa kana na uffachaa ganumaa wanni hin dubbaddeef takkallee viidiyoolee waraabne tanumaafuu hanganumaa na uffachaadha isin hin jaalammiitii yaa.